فونما صريف كلني يا ربي يا قويتا ماليف نجلفتا جراجون جباتي المردو يا قويتا كيسكي يقرتا كيسكي يقرتا يويا أشما كم جرتو كبجمتو تافردفتو تقبي أرميات 24 نجاف جالالي توكمان بكدرتن داتي اندكي سنيفيات وجيتشا ويارا حالة بوكاتوتا هرو قدرو واللقافي واللقبها كيستي تأين بريفة تيكو أبوليتين كيني توكونوف قودي يرو بكاتي ماتي شيولين مغالا جارتي را غرا مغالا شامبوتي ملتو وان دان نرترگتي في مالك كتوري نوف قودي سنيف قبدين ديات إراتي هغا قبي كاناتي لايكي في شير أكن ملي سبسكرايب كوچون ولين ترا سورا كيسن بفا بربادنين اديت كودچوف بريفا مغراغرا الرد دبلوف افكتي في فيلتري غراغران بريچچوف قلقلنا سورا كيسني دبلوف ابليكيشني نم عجائبو يو تقاتي نموني ميليون دبتوكو اول اتفيدما جرن لينكي نسا كومنتي فيديو كنا كنجل قبا جل جرا لينكي سنه تكون ابليكيشني سنه اسنس داونلود كوداتي أمما كاسا اتفايدما كاللتشمان غرا بريفة مكانات كالسين دبرسو أني غمتشي استشوميتي أنستئي ماتين كيني بفا يوكين مو حال سلبا كاناتين جريني كيني قدار را غرا تقوتي صورم مارا غرا هي سماتني ججيرا مجنة غنكماي يعني أني أكدوم فاكوتي بركنا ألوتا كان كيستي دلچو كوتي باي إنغابا همن ألوتا كان جالتي ديبسين جبه ماتي كورا لما فارتين دلدا هاتي في أبانكو وليغلان إجولي توربا كان قبني يوده كانني حق كنا دبدي هاتي في أبانكو نوي إجولي ساني قبتني أكم تأو كان جدومو أكوبا غرابرانت تتاو مغالا جارتي كيسا أتو جراتني يو تقاتي وقوت لما أس مغالاس تأي باديا كيسا أتو لكاسا هندقهين بلون مالي هرّا لولي هنجرمو نغاتو بؤمونا مجيج سيسا ماتين كيا أكا مغالا كاناتي قبين نغاري قبوم هاتا أوتي غرو سببما قبين نغودتنيف قفا ركو في گدرا إسان أرقاتوران كان جده دبچون أنافو قاني داو سببين سامو جل قبرتي نما فغو نما نتي هم بيكني دانگا چه دفتو هادا في أباكو درراتوري أتو هنتاني نموتما عمريد آنانان وقا تربسدت نانگفن أولاما كينيا جراچا ترانيتو تكا نمتركون تكا قامان دفون تكا مو بلبلون تكا مو قام هدت إرقون أباكو دورسيسا گدرسا مالك الرافنان نچا ترانيم ترتي وقا لما كان كيستس تلمامان هنگا مالكا كما دبسدي أبانكو أكاونتي نموتا غرغرارت galcheera akka ka'umsa saatti abbaan kiyya konkolaataa nama 12 baatu ijoollee koof nan bita jedhee karoorsaa turus sababa kanaatti haga har'aati galma hin geenyeefi kunooyyuu homaa miti qabeenyadha yoo hojjetame ni argama rabbi fayyaaf nagaa hanga kenneefitti dhalli namaa waa hojjeterraa bu'aa argatee kanaan oliyyuu argachuu ni danda'a haa ta'uutii garuu guyyaadhuma abdii kutannee lolli hammaatee magaallee fi baadiyyaan dhukaasa sagalee garaagaraatiin duuduu eegaltu fayyaan daandii irratti dhumuu yeroo jalqabu abbaan koo kadhatee manaa bahee nu ijoollee isaa hunda qabatee miillaan takkaa ciisaa takkaa fiigaa takkaa deemaa takkaa kufaa laga keessa guyya lama nyaachuu miti otoo waa'ee nyaataa hin yaadatiin erga bullee booda gara magaalaa shaambuu gallee abbaan koo mana nuuf kireeffatee jiraachuu eegallee kaleessa mana keenya keessa meeshaan guutuu kan jiru manni keenya amma duwwaadha abbaan koollee manumayyuu kireeffachuu waan danda'uuf mana nuuf kireeffate hedduun namaa garuu jaarmeedaa keessatti dunkaana keessa jiraachaa kaan daandiitti ba'ee rakkoo kan hin jedhamne argaa jira anas ija maatii koo duraas kan nu ajaa'ibe yeroo baqannu walii galaan gara reeffa nama 20 ajjeefamee jiru dirree tokko keessatti argine namni du'e suni foolii godhatee sareen uffata kukkuttee qaama isaa nyaachaa jirti arki malee galta yoo fete arjomta arki malee galta yoo fete arjomta gariin ifa abdata si malee qabu
harkana flatta yoom harkana flatta. Abbaan kiyyaa saree sana argee irraa oofuuf yeroo jedhu sareen illee sarummaa ishee dhiistee sodaa namaarra foon filatee gara keenyatti galagaltee nutti dutuu horiif yeroo jalqabdu abbaan koo dhagaadhaan achi ofirraa rukutee hundi keenyuu iyyaa boo'aa yaa Waaqayyoo kan keenya immoo carraan kan akkamii maaltu nu mudata jechaa sodaa akkamii keessaan imala keenya fufne. Rabbis maatii keenya keessaa tokkollee otoo nu hir'isiin magaalaa Shaambuu nu galche. Gara biraa wanta taajjabe waa tokkotu jira. Manni keenyi magaala keessa waan tureef namni tokko sodaatee mana tokko yeroo buqqa'u warreen sodaan isaaniin daballe abdii guyyaama tokkoof iyyuu achi jiraachuu qaban meeshaa mana kee televizyinii firiijii gara mana isaaniitti gurratu. Warreen meeshaa kana fudhatan sodaan isaanii yoo dabale ammas silaa meeshaa kana hundumaa baatanii godaanuun ulfaataadhaati meeshaa gurratanitti guyyaa tokko guyyaa lama otoo hin fayyadamiin dhiisanii lubbuuf fiiganii bahu. Ammas warri sodaan isaanii baqaaf kanarra geenye meeshaa warra baqattootaa gurratanii mana isaanii galchu. Kana ijaan arguun hagam namni qabeenya namaarratti dhiigni isaa danfuu hubachuun baay'ee nama gaddisiisa. Haadha abbaa manaa ishee dhabdee ijoollee ishee qabattee jirtu abbaa haadha manaa isaa dhabee ijoollee isaa qabatee jiru. Haadhaaf abbaa ijoollee isaanii dhaban ijoollee haadhaaf abbaa isaanii qabantu lakkoofsaan kana kan hin jedhamne jaarmeedaa magaalaa Shaambuu keessatti gaddaa wawwaachaa waan godhu kan dhabetu jira. Hedduun keenyi dhugaan eessa jira eenyutu dhugaadhaa kan balleesse adda bilisummaa Oromoo moo mootummaadhaa moo warra Amaaraa faannoodhaa jennee kan quuqamnu tokko lama miti. Haa ta'uutii garuu akkan ilaalee baheeti akka hubannaa sammuu kootti ani adda bilisummaa Oromoodha jedhee naannoo sana kan jirus ummata kiyyaaf hin dhaabbadhe jedhee meeshaa mootummaa kan hidhates saba Amaaraaf hin dhaabbadha kan jedhee faannoonis hundumti isaanii qumaara lubbuu baasuu ajjeesuu gamanaan tokko yoo du'e gamasiin immoo sagalajjeesuu kan qabatanii malee haadha qeeshee irraa buqqaatuuf ilmaan ishee dhabaa jirtuuf wanta yaadaniiru natti hin fakkaatu. Kunoo amma ummanni keessaa ba'ee baqatee kaan karaatti du'ee kaan manuma isaa keessatti gubatee keessaa baheera. Magaala dhaloota keenyaa dhiisnee gara biraatti baqanneerra. Magaala keessatti bakka ummanni qulqulluun siyaasa keessaa hin qabne baay'atee jirutti dhukaasa walitti banuun maal akka ta'e gaaffii guddaa namatti uuma. Dhaloonni buqqa'ee bakka kana jiru haga yoomiitti gargaaramee mootummaanis qaamoliin gargaarsaaf dhufanis hamma danda'an rabbitu beeka. Kana hundumaa argeen sammuun koo haga ammaatti nagaa ta'uu isaatiif waaqaan kan hin galateeffadhu yoo ta'u Oromoon dirree kanarra jiru bor bakka garaa garaatti faca'ee aadaa keenya kan taane mandara namaarra deemee yeroo kadhatu baay'ee nama gaddisiisa. Lafa qeefii qabeenya horii isaarraa qa'ee waan nyaatu dhabee harka namaatiin yeroo gargaaramu imimmaan ijaa danda'ee nama hin dhaabbatu. Bor immoo maal akka ta'u magaaluma kana keessatti illee waan beeknu hin qabnu. Akka kootti akka dhuunfaa kooti warra kana argaa gubachaa jiraatanii keessaa otoo hin taane warra dhumanii keessaa otoo hin ta'e baay'ee natti tola. Waraanni kun lolli kun waliigaltee dhabuun kun asumatti haa ga'u jedhaatii waaqaan nuuf kadhadhaa. Ergaa kana kan isiniif qoode ana obboleettii keessan magaalaa Shaambuurraati. Bakka dogongoreetti dhiifama guddaa isiniin jechuullee barbaada. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 barruu nama agarsiisu obboleettiin keenya nuuf qoode isiniif dubbiseen hin ga'a. Haala uummanni keenyi godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti jiru nuuf katabdee kaate dhugumatti Waaqayyo kanarraa gahee nunaa jedhu baay'ee ulfaataa nama gaddisiisa. Dhalli namaa hagam dhala namaa irratti akka inni ka'e wal qalaa wal fixaa akka inni jiru kan nutti dubbatudha. Qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabanii dhiyaatte kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa bilbila keessaniin suuraa kaatan bifa ajaa'iba ta'een ediit godhachuu filtarii fi effeektiiwwan garaagaraa brightness yookiin immoo ifa itti dabaluun barreeffama garaagaraa irratti barreessuun edit godhachuu kan feetan yoo ta'e addunyaa kanarraa namoonni miiliyoona 100 ol buufatanii itti fayyadamaa jiran appilikeeshinii moobaayilaa ajaa'iba ta'e liinkii isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammaa kaastanii itti fayyadamuu dandeessu. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.
harki malee gartaa yoo fete arjoomtaa harki malee gartaa yoo fete arjoomtaa gariin ifa abdataa ansi malee hin qabu yoom harkanaaf laattaa yoom harkanaaf laattaa